dabareen kan odeeffannoo ispoortiiti. Odeeffannoo ispoortii kan simbiraan ga'ummoo an Fayyeeraa Margaati. Dorgommii walakkaa maaraatoonii Itoophiyaa 10ffaan boruu Dirree Dhawaatti gaggeeffama. Dorgommicha dursuun kaleessa magaalaa Dirree Dhawaatti ibsi miidiyaaleef kan kenname yoo ta'u, Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa dorgommichi naannolee irratti akka gaggeeffamuuf carraa kennuun kilaboonnii fi bulchiinsonni magaalaa akka hirmaataniif karaa bana jechuun hooggantoonni federeeshinii ibsaniiru. Dorgommicha karaa sirrii ta'een gaggeessuuf qophiin barbaachisaa ta'e xumuramuun waajjirri koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa beeksisuun murkichi karaa weeraraa vaayirasii koronaan nama hin saaxileen gaggeeffamaa jedhameera. Walmurkii Beetkiing Pirimeer Liigii Itoophiyaa marsaa sadaffaan taphoota lama kaleessa taphatamaniin Baardaritti eegaleera. Kaleessa afurraa eegaluun taphni Walaayittaa Diichaa fi Baardar gidduutti taphatame galchii malee 0-0 xumurame. Sa'a 9 irraa eegaluun immoo taphni kilaba bulchiinsa magaalaa Sabbataa fi Walqixxee gidduutti taphatame olaantummaa Sabbataa 1-2 goolawame. Liigichi Haraleetti itti fufuun taphoota lama keessummeesseera. Sa'a 4 irraa eegaluun Bunni Itoophiyaa fi Hadiyyaa Hosaanaan waliin taphachuun galchii malee 0-0 adda ba'aniiru. Sa'a 9 irraa eegaluun immoo Walmurkii Qiddus Goorgisii fi Adaamaa gidduutti taasifame injifannoo Qiddus Goorgis 4-2 goolawameera. Galchiittiin Qiddus Goorgis injifatee Amaanu'eel Gabra Mikaa'el 2 yoo galchu Abeel Indaalee fi Geetaanii Kabbadaa 1-1 galchaniiru. Kan Adaamaa mo'amuu jalaa hin oolchin immoo Fisaa Toomaasii fi Tsaggaayee Baalchaatu galche. Pirimeer Liigiin Itoophiyaa torbee 12ffaan borullee itti fufuun ganama sa'a 4 irraa eegaluun Jimmaa Abbaa Jifaarii fi Bunni Sidaamaa waliin taphatu. Waareen booda sa'a 9 irraa eegaluun immoo Hawaasaan Faasil waliin murkiin taasisuu ni eegama. Premier League England torbee 25